Akkamitti ilmi maatii sooressaa tokko namni jireenya nagaa fi badhaadhinaa jiraachuu danda'u gara nama addunyaa guutuu sodaachisaatti jijjiirama? Maaltu akkas isa godhe? Maal irraa jalqabe? Kun seenaa jireenyaa Osaamaa Bin Laadeni. Osaamaa Bin Laaden bara 1957 Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti dhalate. Maatiin isaa daldala ijaarsaa irratti baay'ee beekamoo warra ta'anii fi warra qabeenya qaban turan. Qabeenyi, carraan barnootaa, jireenyi mijataa fi badhaadhinaan jiraachuun Osaamaas ifa ture. Garuu Osaamaa Bin Laaden dargaggummaa isaa keessaa yaanni siyaasaa garaa isaatti guddate. Bara 1979 waraanni Soviet Union Afgaanistaan weerare. Osaamaa Bin Laaden gara Afgaanistaan deemee loltoota mootummaa Soviet irratti falman deeggaruu jalqabe. Yeroo kana kufaatii Soviet ni barbaaddi waan ta'eef Ameerikaanis karaa CIA'n deeggarsa meeshaa Afgaanistaaniif kennaa turte. Dhumarrattis Soviet Union injifatamte. Mo'amuu Soviet Union irraa Osaamaa Bin Laaden waan tokko barate. Innis garee xiqqoon wayi garee guddaa gaafa injifatu bare. Keessa isaattis ni danda'ama wanti jedhu ni guddate. Sanaan booda bara 1988tti Al-Qaayidaa hundeesse. Jechi Al-Qaayidaa jedhu afaan Arabaa ennaa ta'u hiikaan isaa afaan Ingiliffaatiin beez, afaan Oromootiin bu'uura jechuudha. Kaayyoon Al-Qaayidaa mootummaa lixaa fi dhiibbaa isaanii irratti falmoo ture. Akka lakkoofsa Awuroopaanotaatti Sabteembara 11 bara 2001 weerarri hin eegamne Ameerikaa keessatti raawwatame. Weerarri kunis addunyaa raase. Xiyyaarri 4 samii United States of America keessa balali'an. Balali'uu qofa miti, gamoo lamaan yookaan gamoo lakkuu jedhamanii kan beekaman gamoo World Trade Center New York City US keessatti kan argamu ennaa balleessan, xiyyaaronni hafan immoo Pentagon rukutan. Namoonni kuma hedduu lubbuu isaanii dhaban. Haleellaan kunis haleellaa September 11 attack jedhameetu beekama. Erga sana booda addunyaan waraana teerariizimii jettee labsuu jalqabde. Haleellaa kanaaf Ameerikaan Al-Qaayidaa itti gaafatamaa taasiste. Maqaan Osaamaa Bin Laaden immoo tarree namoota addunyaa irratti barbaadaman keessaa isa jalqabaa ta'e. United States of American or USN Osaamaa barbaaduu jalqabde. Saniin booda Afgaanistaan fi naannolee biroo irratti waraanni bifa haaraan jalqabame. Ameerikaan saniin booda Afgaanistaan seente. Osaamaan garuu waggoota 10 argamuu hin dandeenye. Erga haleellaan sun raawwatamee booda jechuunis bara 2001 irraa kaasee waggoota hedduuf dhokachaa ture hanga bara 2011tti. Bara 2010 manni shakkisiisaan tokko ennaa Osaamaan barbaadaa jiran Abbottabad Paakistaan keessatti manni shakkisiisaan tokko argame. Mana guddaa dallaa dheeraa qabu, intarneetiin hin jiru, bilbiluun hin jiru. CIA'n Osaamaan achi jiraachuu mala jedhanii shakkan. Kanaafis haleellaadhaaf hayyama pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanii Barack Obama gaafatan. Barack Obamanis miishinicha raggaasise. Maqaan miishinii kanaas Operation Neptune Spear jedhama ture. Guyyaa Mee 2 bara 2011 humni addaa USA miishinii kana galmaan ga'u Navy Seals kan jedhaman mana sana seenan. Osaamaan achitti argame. Ni ajjeefames. Barbaachi waggoota 10 xumura argate. Ameerikaadhaan ajjeefame. Garuu
Xuma irratti bara 2011 Paakistaan Abbottabad keessatti loltoonni Ameerikaa haleellaa bifa addaan qophaa'een Osaamaa Bin Laaden ajjeefame. Du'a isaa boodallee yaadni fi bu'aan hojii isaa addunyaa irratti dhiibbaa cimaa qabaachuu isaa itti fufe. Seenaan Osaamaa Bin Laaden waan tokko nu barsiisa. Murtiin nama tokkoo addunyaa guutuu jijjiiruu akka danda'u. Kun seenaa Osaamaa Bin Laaden ture. Xiinxaltoonni seenaa akkasumas siyaasaa waan tokko ni jedhu. Haleellaan Septeembar 11 bara 2001 kun kan gaggeeffame Osaamaa Bin Laadeniin osoo hin taane shira qabaa jedhu. Kana jechuun haleellaa san gaggeessanii karaa ittiin Afgaanistaan seenanii Osaamaa Bin Laaden qabaniif kan qophaa'ee ture jedhu. Kun garee tokko, gareen kun lakkii haleellaa san kan gaggeesse Osaamaa Bin Laaden jedhu. Isinoo maal jettan? Koomentii irratti yaada keessan nan eega. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraa hanga wal galutti nagaan naaf tura.